السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء ركفوني أكم يوري من تبراتس جر جرتو بقى جراتني سنين جدا هذا ويا دوم فارس مال سنين في قديفتي فيديو نكون كويا كم ساعتي ويا كم ساعة عمره قوني ويا كل السجل فاجت شودا akkasii kana fakkaataa maashaa Allah umraa mabruuqes jedha akkuma an walumaa galatti du'aayii muuminaa fi muumintitti kulliif kadhadhetti isinis du'aayinaaf godhaa du'aayinan dagatinaa isinin jedha maaliifi kaa achi bakka kana dhufuuf hawwii qabu inshallah akkuma viidiyoo kana ilaalutti hawwii isaa rabbi haa ga'u sanii fi sagalee jalatti isinii qabee achitti ammoo baay'ee wacatu jira kanaaf akkasii gadhiisuun baay'inaaf wanni hin taane akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya sila odoo zahmaa achi keessaa yookaan sagalee achi keessaa saniin Allahu akbar gizee jedhan odoo dhageeffatanii baay'inatti tola maaliif jennan namoonni na bira jirus sagaleen hin jirani kanaaf sagalee jalatti isinii qabee isiniin jedha kuni ka argitan masgida Aishaati gizee sana achitti battalasanii waraabuu hin dandeenye zahmaa irraa jechuudha miila ganamaa gadi hin dhaabsisanii saniif gizee makiinaa keessa jiru baasa keessa achi waraabee jechuudha zaamaa waan biraati wallahi akkaan jechuudha gubbatti hin xawaafne jalatti xawaafne jalatti waan hunda fixannee jechuudha kaabama jalatti maaliifi zaamaa irraa miilli naman socho'u alhamdulillahi summa alhamdulillahi ala kulli haal geeffannee kunoo kana fakkaataa isinin jedha du'aas nan dagatinaanis isiniif godhee jira muuminaaf muumintitti hundaayyuu mabruuk jedha isinin jedha akkasii ka maaliif jennaan akkuma akkanuma laaltaniif sababa zaamaatiif jecha garanaaf garana galabbaxamte jechuudha jawwaallinnu akkasitti ka haa ta'u haa hima bohaartan xiqqooma waraabee jechuudha akkuma argitanitti akkasii wallaahi ummata muslimaa kadheebuu bakka tanaa qabu hunduma isaanii rabbiin nagahaan isaan haa fiduu nagaan isaan haa dhaabuu odoo diqqan jennee odoo guddaa hin jennee rabbiin nama ganda kana dhufeetiin ganda kana irraa dheebuu waa hundaa ba'u rabbiin isin haa taasisuu isinin jedha obboleeyyan kiyya diqqaa haga guddaatitti dubartii haga manguddootitti manguddoo haga shabaabaatitti jechuudha akkasii isinin jedha obboleeyyan kiyya wallaahi baay'ee namatti tola maashaallah tabaarakallah akkasii kaa kunoo akkana fakkaataa muraan guyyaa kamsaa guyyaa 19ffaa baree jum'atti jechuudha akkasii kaa sa'aatii dheeraa namarraa fudhata maaliif zahmaa irraa jechuudha barana dawlammaan hin dhufin hin jirtu jechuudha alhamdulillah wallaahi dawlaan hin dhufin hin jirtu maashaallah akkan taqaxaqee isinin jedha wallaan mayyuu jalaa waan ta'eef dafnii geessine gubbaan faa guutee hedduun keessi guutee akkasitti wanni ta'a gizee nama xawaafa goone kunu gizee ummanni kuuwwan taraawiya godhu jechuudha taraawiya salaatu jechuudha gizee sanii jechuudha odoo gizee sanii hin ta'initi baay'ee dhibaa jechuudha akkasii kunoo an ammoo taga duffattee taanaa naaliifi seera umraa guutu niqaaba amma namni hedduun jechuudha niqaaba godhata hijaaba miti hijaaba ofirra fuute booda shaarbii isaa seera umraa guutuuf shaarbii isaa gad uffattaa jechuudha akkasii geggeeffannee amma gariin namni keenya gariin nama keenya qofa osoo hin taane biyya kamuu keessayyuu hijaaba godhatanii nama godhu jira nama kammama godhatu jira joanti kammama jechuudha kammama jechuun ka funyaani maalee afaan keenyatti kanneen kanaafuu maaliif ulaagaa isaa guutuuf kunoo maqaama Ibraahim kama bira ga'uu ka'e zaamaan na dhoorge maqaama Ibraahim kunoo ta'asi balballi isaa waliin qajeelaa kana fakkaata wallaahi laaziim nama ni'imaa ganda kanaa beekurraa rabbiin haa taasisuu obboleeyyan kiyyaa wallahi ummata keenya keessattuu hunduma keessanuu rabbiin ganda kana isin haa fidu warra batalayitti dheebuu qaban warra yookaan humni isaa hanqattee warra yookaan mallaqaan humna dhabee warra odoo yaaduu yookaan daara dunyaa tanarra gadi dhiisu jira odoo yaadan rabbiin nama daara dunyaa tana gadi dhiisu rabbiin isin hin taasisinii obboleeyyan kiyya akkasitti kun akka kana fakkaatti isinin jedha kunoo gadi buunee
liiftee irraan illee akkana nama mara akka nama boofni ilaala akkanatti karaa wanni maruu kanatti akkasin nama mara kun gad deema kun ol deema kun achi deebisa. Akkasii wallahi silaafuu alhamdulillah waan keeriitiif yoon dadhabin hin dadhabnu wanta biraan hin dadhabnu kanaaf akkasii jechuudha. Kun ammoo tuukaa bakkiteen buliin gamanatti argitan kuni shisum safaa fi marwaa kan akka gizee warri dheeraa shok jedhanis xiqqooma isirraa isinii mare wallahi zaama bilbila ol fuudhuun baay'ee rakkisaa jechuudha. Dubartiin bakka kana suuta deemti wallahi waa hedduutu namatti onneedha. Alhamdulillah ala kulli haal geeffannee jirra. Rabbiin nurraa ol haa fuudhu. Isinis warra dhufuuf hawwii qabdan nama dhufee bakka kana hawwii asillee bahee irraa milkaa'u keessaa Rabbiin isin haa taasisu obboleeyyan kiyyaa. Akkasii kunoo bakka kanatti warri dhiiraa baay'een fiiguun fiiganii akkasii guuttatanii safamuruu haa iddoo jechuudha. Dubartiin ammoo suuta deemte jechuudha. Nama hin beekne himan jiru haa ta'u ammoo haalumaa viidiyoo jalatti isiniif maruuf sanii fi isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kunis asirraa gizee gadi buunu jechuudha. Baanii jechuudha bakka kanatti baanii as kenne jechuudha. Dabba kunillee bakka baasaate jechuudha. Raasama isaa jirra jechuudha. Idduma san keessa akkasii warra subscribe